Godinaalee Oromiyaa hongeen miidhaman keessaa godinni Gujii Lixaa ishee tokkodha. Godinaalee hongeen miidhaman immoo damdamachiisuu fi hojiilee hedduutu hojjetameera. Isaan keessaa tokko marga looniif qopheessuudha. Godina Gujii Lixaa aanaa dugda daawwaa ganda Bookoo Gooroo Baalleetti lafti kanaan dura miciree faayidaa hin qabneen haguugamee lafti diimollee homaa hin baafne turte amma magariisummaa uffattee miidhagdeetti. Kanas piroojeektii damdamannaa jiruu fi jireenya gammoojjiitu hojjeta. Horsiisee bultoonni naannichaas piroojeektoonni akkasii yeroo dhufan waan lafa isaanii saaman se'u turan. Jijjiirama amma argan kanasi kanaan olitti hojjechuu akka qabanidhaaf kan isaan kakaase ta'uu dubbatu. Barbadaa lafa beektaa uumaan baay'ee ture. Kanuma gaafa isa dhufanii piroojeektiin dandamannaa hongee kun lafa kana misoomsinaa daagaa goonee akkana goona yoo jedhamu nuti itti amannee turre gaafa qaraasanii waan nu miidhan waan lafa nurraa fudhatan si'aa turre faayidaa kenna si'aa turre amma immoo warri fuudhee dhufee daagaa isinumaa fayyada jedhanii uummata amansiisanii daagaa kana fuudhanii hojjetan. Yeroo hojjetanu daagaan kun lafti qaraa marga hin qabne duwwaa turte tun deebitee margitee marga san facaafamee jallisii marga jallisii kanaan facaafamee warri jallisii kun facaasee itti hojjennee waldaa itti ijaarannee ammaan tana faayidaa guddaa irraa arganne karaa adda addaatiin fayyadannee jirra. Amma naannaa kana tanaan dura latti kenna kun lafa hongee loon nurraa miidhamaa haadhotiin kenna karaa dheeraa gubbaarratti karaa gubbaa bishaan waraabachaa deema karaa gubbaa deeyaa rakkataa turan bishaan sababa bishaan argameen takaate su'ama nurra dhaabbatee jira sababa daagaan kun asitti qotameen takaate margi baay'ee loon kenna kadu'aaf kan qophaa'e bacaa isaanii lubbuu isaanii oolchinee jira bacaa isaanii gargaaramanii jiran agammaatti gargaaramii sadansaa gubbaa jira. Ogeessa damee kanaa kan ta'an obbo Gobbuu Tureen hawaasni gorsa ogeessaa fudhachuun hojiitti hiikanii bu'aa isaas arganiiru jedhu. Waggaatti yeroo jaha haamamuu waan danda'uuf margi kun sanyiin marga kanaa fuulduratti babal'achuu qaba jedhuun. Margi kun marga jallisii oomishamu maqaa isaa marga gosa lamaatti asii faca'ee jira. Margi kun tokkoffaa kan margaa jiru kun Roodes Giraasii jedhama. Alaa dhufa marga yeroo gabaabduu keessatti bishaan qofa yoo argate yeroodhaan bulii facaafamee guyyaa 45 keessatti tajaajila nyaata horiitiif ooludha. Kana qofaa miti sanyii isaa kuyyoo walii qabame kiiloogiraamii isaa kiiloogiraamaan gatii guddaa waan ta'eef waldaa yookiin uummata as ijaarame kana sanyii kana gurguratee irraa fayyadamuu danda'a. Kaan ammoo nyaata horiitiif baay'ee piroodaaktiivii waan ta'eef yerootti uummata horsiisee bulaa kun rakkoo keessa jiru kanatti marga yeroo gabaabduu keessatti tajaajiluu danda'udha. Kanaaf akka waliigalaatti amma lafti tuni hektaara 5 lafa hektaara 5 kana jallisiidhaan kan oomishame. Jallisii kana deeggarsa kan godhan piroojeektii dandamannaa hongee yookiin DRLSP ka jedhamu waajjira misooma jallisii horsiisee bulaa naannoorraa deeggaraa turanii nullee ogummaan kana deeggaraa turre. Kanaaf amma marsa 3 irraa haamame marsa 3ffaa irraa haamamuuf deema. Horsiisee bultoonni kunniin gargaarsa hamma yoonaatti isaaniidhaaf taasifame galateeffachuun hojiin akkasii kun osoo babal'atee gaafatu. Wanni kun bu'aa qabeessa kana caalaa malli siistem fooyya'aa jiraate jechuudha. Kana caalaa ka fooyya'ee bishaan kun akka dhaqqabu lafa kana mara akka dhaqqabu akka bishaan ennaa goge marri hin dhunne wanni godhu yoo jiraate mala akkasii adoo nu dhaame kana caala adoo jiraate guddoo nu gargaaree mootummaan jennee hin galateeffanna. Kanaafu amma lafa tana irii gadi daagetii kana yoo gaddeebu karaarra goga bishaan kun boonoo keessa obba'e. Sababa waan kun asirratti oomishame dandamannee ittiin fayyadannee horiillee gargaarannee aga 25 tokko baankiillee kenneera. Margi kun nyaata looniif qofa osoo hin taane madda galii horsiisee bultootaas ta'aa jira waan ta'eef fuulduratti waan akkasii kana iddoolee biroottis babal'isuun barbaachisaadha jedhu itti aanaan bulchaa bulchiinsa godina Gujii Lixaa obbo Morkataa Toroon. Margi kun faayidaa hedduu qaba. Tokkoffaa nyaata beelladaatiif oola. Lammaffaan ammoo sanyiin isaa walitti qabamee yoo gurgurame kiiloogiraamiin isaa tokko gara qarshii 3,000 olitti achitti gurgurama. Inni biraa carraa hojii isaas keessatti uumee jira jechuudha. Yoo gurguranis qarshii fiduu danda'a. Yoo horii nyaachisanis horii lakkoofsaan hedduu ta'e nyaachisuun hin danda'ama kan jedhu akkasii qabamee jira. Fuulduraaf garuu hawaasi horsiisee bulaa rakkoo dandamannaa hongee kana keessa bahuu akka inni danda'uuf sadarkaa amma jiru kanatti hektaara 5,000 10,000 akkasii jedhamu kanatti osoo hin ta'in bal'isnee jechuudha. Hawaasa keenya bal'aa kan dhaqqabuu danda'u horiin nuti qabnu rakkoo tokko malee yoo gogiinsi dhufes akka inni dandamatee keessa darbuu danda'u bal'isnee hojii kana hojjechuuf wanni karoorsinee jira. Gama biraatiin rakkoon bishaanis hanqinni bishaanii jira. Hanqina bishaanii kanaan furiisaaf akka godinaattis akka naannoottis warra qaama dhimmi ilaalu waliin dubbanne hojii itti deemnu ta'a.